nagaaf araarri Waaqayyoo lafa isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Waaqayyo inni nagaa keenya ta'e Kiristoos maqaan isaa haa eebbifamu. Haalota dabarsine hundumaa keessatti inni nu gargaare Gooftaan bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Inni nu gargaareera, inni nu wajjiniin ta'eera. Utuu Waaqayyoo gara keenya hin taane ta'ee haa jedhan saba Israa'el jedha. Nus har'a akkas jenna jechuudha. Israa'eloonni yeroo sana akkas jedhani jenna utuu hin ta'ini nus har'a utuu Waaqayyo gara keenya hin taane ta'e. Inni gara keenya ta'uu isaatiin du'a nu oolcheera. Illa keenya gufuu, ija keenya imimmaan, lubbuu keenya du'a nu oolche. Akkuma sagalee Waaqayyoo macaafa faarfannaa boqonnaa 116 Daawit Waaqayyoon galateeffatu, ati yaa Waaqayyoo lubbuu koo du'a, ija koo imimmaan, miilla koo gufuu oolchiteetta jedha. Haleluuyaa. Nus warra oolle warra Waaqayyo waan baay'ee keessatti isaan gargaaredha. Harka gargaarsa Waaqayyoo warra jireenya isaanii keessatti argedha. Inni nu gargaare Waaqayyo haa eebbifamu. Baga nagaa taatanii, baga jiraattanii, lafa jirtanitti ammas nan jedha irra deebi'ee nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gooftaan nagaa maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa ganama kana kaatanii nu tajaajiluudhaan gidduu keenya kan jirtan ergaa Waaqayyo isin keessa kaa'een, kennaa Waaqayyo isinitti kenneen hojii Waaqayyootti bobbaatanii kan jirtan, ergaa Waaqayyo isin keessa kaa'ee dhalootaaf hiraa kan jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammayyuu waan hirtan hin dhabina, waan dubbattan hin dhabina. Dubbichi sagalichi humnaan jireenya keessan haa guutu. Eebbifamaa. Haalota mijanne keessa dhaabattanii Gooftaa kana tajaajilaa jirtu Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ani immoo ganama kana sagalee Waaqayyo keessa koo kaa'een isinii wajjiniin hirmaachuudhaaf gidduu keessaniin jira. Xiqqoo sababii barnootaadhaan bizii ta'uudhaan isinirraa fagaadheera. Waan biraadhaaf miti. Barnoonni xinnoo biizina godheera gara dhumaarra waan hin jiruufi barnoonni biizina godheera. Sagantaa tokko tokkos qaban ture torbanoota darban keessaa. Inni kun xinnoo biizina godheera malee jira. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isinis baga jiraattanii Gooftaan hin dubbata, karaa garaa garii dubbata. Yeroo Waaqayyo dubbatu immoo nuyi dhaggeeffachuudha. Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbata jedha sagalee Waaqayyo. Namni garuu hubachuutu irra jira jedha. Iyyoob waan barbaade hin dubbata Waaqayyo. Amma Waaqayyo karaa faarfannaa, karaa kadhannaa, karaa lallabaa, karaa barbaade, karaa hundumtuu isaa karaa wanni isa dhowwu hin jiru hin dubbata Waaqayyo. Inni guddaan garuu gurra qalbii keenyaa banannee isa ni dubbatu dhaggeeffachuu. Waan dhaggeeffanne sana immoo isa ni jedhe akka inni jedhe gochuutu nurra jira jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dhageessuu duwwaa akka hin taane Gooftaan nu gargaaru. Ganama kana sagalee Waaqayyo keessa koo kaa'e kutaa macaafa qulqulluu iddoo 2 iddoo 3 erga dubbisee booddee gara dubbii Waaqayyo nutti dubbatu wajjiniin daqiiqaa muraasa ilaaluutti seenna. Innis wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasee hanga lakkoofsa 5tti isa jiruun dubbisa. Akkanidha maqaa Gooftaa Yesuusiin. Yesuus Waaqayyo akka isinitti hin faradnetti isin namatti hin faradina. Firriidhuma isin namatti faraddaniin isinitti faradama. Qodaa safara isinittiin namaaf safartaniin isiniif hin safaramu. Maaliif huuba ija obboleessa kee keessa jiru ilaaltaa? Utubaa isa ija kee keessa jiru hin hubattuu? Yookaas attamitti obboleessa keetiin lakki huuba ija kee keessaa siifan baasa jettare? Kunoo utubaa ija kee keessa jira. Kunoo utubaanoo ija kee keessa jira. Ati of hin arginee nana duraan dursitee utubaa ija ofii keetii keessaa baasi. Isa booddee huuba ija obboleessa kee keessa jiru hubattee baasuu dandeessa. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ammas kutaa macaafaa keessaanii iddoo tokko itti dabaleen walumaa galasaa ilaalla. Lammaffaa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irra sagalee jiruun dubbisa. Akkanidha maqaa Yesuusiin. Amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan isinimti of ilaalaa, of qoraa. Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma hin beekture. Yoo akkas ta'uudha baate isin qorama sanatti kufuu keessanii. Nuyi garuu kanatti hin kufne, kanas akka isin beektan nan abdadha. Isin waan hamaa akka hin hojjenneef nuyi Waaqayyoon hin kadhanna. Nuyi waan kufne yoo fakkaanne iyyuu isin immoo waan qajeelaa akka hojjettaniif malee nuyi qorama sana darbuu keenya akka mul'atuuf miti. Nuyi dhugichaaf hojjenna malee dhugicha irratti hojjechuu hin dandeenyu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 5 irra deebi'a. Amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan maal godhaa? Isinumti of ilaalaa. Ishii of qoraa. Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma hin beekture. Yoo akkas ta'uudha baate isin qorama sanatti kufuu keessanii. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ergaa wal fakkaataa Maatewos boqonnaa 23 guutummaa isaa akkasiin dubbiftan lakkoofsa 1 hanga
lakkoofsa 23tti ergaa jirudha. Maatiyoos keessa inni jiru 23 irraa kaasee boqonnaa 23 jechuudha. Tokko hanga 28 qaba. Isa kana tokkomma 28 kan jiru dubbisaa kutaa baay'eedha kan inni wal qabatee jiru. Yeroo kana kutaa hunda isaa dubbisuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa Qorontoos irratti Phaawulos barreessee fi ergaa iddoo amma kana dubbise walitti qabeen ergaa Waaqayyo nutti dubbatu waliin dhaggeeffanna jechuudha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mata dureen sagalee wajjin hirmaannu ganama kana mata duree akka irratti wajjin sagalee Waaqayyoo hirmaanna of arguu. Of arguu. Nama arguu otoo hin ta'in waa'ee namaa otoo hin ta'in amma waa'ee ofii keenyaati. Of arguu. Akkuma Qorontoos boqonnaa 2 keessatti ilaallee of ilaalaa. Of qoraa jecha jedhu argina. Of qoraa, of ilaalaa, waa'ee ofii jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Bara amma keessa jiraannu keessa namoonni waa'ee namaa malee waa'ee isaanii hin beekan. Waa'ee namaa haasa'u waa'ee isaanii namni beeku muraasa. Waaqayyo garuu of argaa jedhe Waaqayyo. Maatiyoos boqonnaa 23 waa'ee warra Fariisotaati kan inni haasa'u. Fariisota, Saadiqoota, barsiisota seeraa warra jedhaman sana waa'ee isaanii haasa'a. Isin Fariisota jaamota nana warra of hin argineedha isin ittiin jedha Gooftaan. Fariisonni kuni seera Musee beeknaa seera Musee beekna warra jedhanidha. Garuu akka seeraatti warra hin jiraannedha. Seera beeku garuu akka seera sanaatti iyyuu hin jiraatan. Namni garuu seericha akka eegu barbaadu ofii isaanii seera hin eegan. Namni akka seera isaaniitiin bulu barbaadu ofii isaanii seera hin eegan. Warra of agarsiisuu barbaadanii, warra of mul'isuu barbaadanii, ol qabuu warra barbaadanidha. Iddoo cilaatti marcuma olaanu barbaadu. Gabaa keessatti namni kufee akka isaanii sagadu barbaadu. Amalli Fariisotaa akkasi. Amalli Fariisotaa bakkeedhaanii nama gaarii nama qajeelotaa fakkaatu. Keessi isaanii garuu waan biraadha. Gooftaan akkas jedhe raacitii warra Fariisotaarraa of eeggadhaa jedhe. Raacitii warra Fariisotaarraa of eeggadhaa jechuun barsiisa isaanii, amala isaanii, hojii isaanii, gocha isaaniirraa of eeggadhaa jechuusaati. Raacitii isaaniirraa of eeggadhaa jedheen bartoota yeroo gorsu sagalee Waaqayyoo kee iddoo baay'eetti argina. Boqonnaan 23 Maatiyoos boqonnaa 23 yoo dubbiftan ni agartu. Amalli Fariisotaa bakkeedhaan fakkaatu hin fakkeessu. Hin jiraatu tun ta'in hin fakkeessu. Bara nuyi keessa jiraannu kana keessaa fakkeessuudhaan bara guuteedha. Bakkeedhaan nama Waaqayyo fakkaatu keessi isaanii garuu yeeyyii butataan. Bakkeedhaan nama Waaqayyo fakkaatu kobarii hoolota fakkaatu bakkeedhaan keessi isaanii garuu yeeyyiidha. Gogaa hoolaaffatu hoolota miti. Bara nuyi keessa jiraannu keessa bara kun guuteedha. Amma nuni Fariisota isa bara sanaaf qofaa miti. Har'a wangeela beekaa jennee macaafa beeknaa jennee macaafa beeknee akka macaafni jedhutti garuu hin deddeebine yoo ta'e jireenya keenya hin galgeessannu yoo ta'e hiikan qabu jechuudha. Gatii qabu jechuudha. Barri Fariisotaa beeku sirriidha. Seera Musee beeku sirriidha. Garuu akka seerichaatti iyyuu hin jiraatan irra daddarbu seericha. Namni akka seerichatti jiraatu barbaadu ofii isaanii seera sanaan hin bulan. Gooftaan akkas jedhe namootatti isinii ba'aa taatanii yookaan karra mootummaa Waaqayyoo nama jalaa cuftan yookaan namni akka ittiin seenne dhorkitan yookaan ittiin gallee yookaan namni akka ittiin seenneef karra mootummaa Waaqayyoo nama jalaa dhorkitan isiniidhaan. Warra waa'ee bakkeedhaaf dhimmanidha. Warra waa'ee keessaa utuu hin ta'in waa'ee bakkeedhaaf dhimmanidha. Wuccaawwii waa'ee isa bakkeetu isaan dhiba. Wuccaawwii nagariitu hin ta'in wuccaawwii nagariitu isaan dhiba. Waa'ee bakkeetu isaan dhiba. Waa'ee isa bakkee kanaati kan isaan dhibu. Keessi isaanii garuu waan biraadha. Gooftaan akka kubbaayyaa bakkeessaa qulqulleessitu. Kubbaayyaa waciitii bakkeessaa, kubbaayyaa bakkeessaa qulqulleessitu. Garuu keessa isaatii kan barbaadu keessi keessan jallinaan guutuudha, hammeenyaan guutuudha, jibbaan guutuudha, sassataan guutuudha, keessa kan guute gara biraadha. Isin bakkeessaa qulqulleessitu ani immoo keessan barbaada, keessa akka qullaa'uun barbaada jedheen. Obboloottan sagalee kana namni dhagaa jirtan. Gooftaan keessa keenya barbaada. Keessa keenya akka qulqulleessinu barbaada Gooftaan. Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti. Manni qulqullummaa Waaqayyoo immoo dhuguma qulqulluudha. Innis isinii jedha. Manni qulqullummaa Waaqayyoo qulqulluudha. Manni qulqullummaa kun immoo uni erga ta'e mana qulqullummaa kana akka inni qulqullaa'ee jiraatu barbaada Waaqayyo. Mana qulqullummaa inni keessa buufate iddoo Yesuus jiru qulqulluudha. Manni qulqullummaa Yesuus keessa jiru qulqulluudha. Yesuus Kiristoos gaa mana kana akka qulqullaa'u barbaada. Manni kun akka qulqullaa'u barbaada. Isaan waa'ee bakkee dhimmu Gooftaan immoo waa'ee keessa isaaniiti kan inni argaa jiru. Sassataan guutuudha keessa isaanii, jibbaan guutuudha keessa isaanii, firdii qajeelaan keessa isaanii jiru. Namaaf yaada gaarii hin qaban, obboloota hin jaallatan, ba'aa namarra kaa'u, ofii isaanii qubatti buusanii hin baatanidha sagalee Waaqayyo. Warra akkasiiti hin barsiisu malee ittiin hin jiraatan. Keessi isaanii waan biraa
kan isaan barsiisaniif kan isaan jiraatan waliin argu akkuma sabara keenya waan barsiifnuuf waan jiraannu waliin argu jechuudha waan faarfannuuf waan jiraan waliin argu jechuudha akka faarfannu jiraachuu danda'utu nurreera akka lallabnu jiraachuu danda'utu nurra jira akka kadhannu jiraachuu danda'utu nurreera waaqayyo kana nurraa barbaada boloota waaqayyo kana nurraa barbaada inni waaqayyo barbaadu isa kana jireenya barbaada waaqayyo bara amma jiraannu kana keessa bara amma yeroo amma jirru kana keessa jireenyaan gooftaa mul'isu jireenyaan jiraannee gooftaa kana mul'isuun baay'ee miti kan argamu kiristaanota afaanii kiristaanota oduu yeroo itti ta'an natti fakkaata oduu bichaa miti amma kan waaqayyo barbaadu jireenya dhugaa sanaan gooftaa kana mul'isu gooftaa kana argisiisu ifa biyya lafaa akka taane mul'ifne akka jiraannu barbaada waaqayyo inni kun immoo akkamitti ta'a yeroo keessi keenya geddaru yeroo keessi keenya haara'u keessi keenya haara'u maal gochuutu nurra of arguutu nurra of arguutu nurra namoonni tokko tokko yeroo waldaa dhufan yeroo waldaa keessa dhadhu yeroo sagantaa dhaggeeffannu yeroo sagalee dhaggeeffannu ergaan kun kana baluu keeti lakki kanuma keeti lakki kanuma kooti ergaan kun kana baluu miti kan keeti waaqayyo akkas nuun jedha ganama kana of argaa hidhe waaqayyo of qoraa hidhe waaqayyo of ilaalaa hidhe waaqayyo anatti jirtu amantiitti jirtu na duukaa buutanii jiraachuu keessa of qoraati of ilaalaa hidhe waaqayyo eenyu sin qoraa ofii keessan of qoraa hidhe waaqayyo eenyu sin ilaalaa ofii keessaniif ilaalaa hidhe waaqayyo maaliin of ilaallaa kiristoositti jiraachuu keessaniif jiraachuu dhiisuu keessan of ilaalaa hidhe namni kiristoositti jira jedhee dhaadatu yoo jiraate akka dubbichaatti warra jiraatanidha akka sagalichaatti warra deddeebi'e sagalicha akka jedhutti warra jireenya isaanii gaggeeffatanidha warri keessi isaanii qulqulluu warra garaan isaanii qulqulleeffatan warra mana isaanii qulqulleeffatan isaanii haleluuyaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u baroonni nuyi fakkeessine kun hin darba obboloota fakkeessuudhaan jiraachuun hin darba har'a fakkeessuu dandeenya har'a waan barbaanne irra dibnee darbuu dandeenya gooftaa bira garuu fakkeessanii darbuu ni jiru jireenya bara baraa garuu fakkeessanii darbuu ni jiru guyyaa dhumaatti garuu walii gadhaanii aca barbadanii darbuu ni jiru guyyichi guyyaa firdiiti guyyichi guyyaa murtooti ora laba galada namatti alaba gadia eleveneme sukatira hadu kopose belhedina waaqayyo nu gargaaru obboloota guyyaatti walii gadhoofnee dabarru miti guyyichi warri fariisotaa kun gaa bakkeedhaan fakkeessanii jiraatu gooftaan akkasitti hin jedhe isinii akka nooraa owwaala nooraan dibameeti isin owwaala nooraan dibame fakkaattu isin owwaala nooraan dibame jechuun yeroo namni du'u isa irratti hojjetamu jechuudha awwaltii isi jennu jechuudha awwaala nooraan dibame jechuun isa awwaltii jechuun isa yeroo namni du'u irratti hojjetamu footoon irratti hojjetamaa hundumtuu irra godhamaa garuu bakkeen isaa bareeda yeroo dhattan lafa owwaala keessi isaa garuu jedhee gooftaan du'aatu jira du'a jira raqa jira hin ajaa keessi isaa du'aa namaati waan ta'eef wanta qiraatu jira akkas jedhe isaanii awwaala nooraan dibamanidha isin jedhe awwaala nooraan dibaman iddoo biratti immoo keenyan nooraan dibamedha isinidha bakkeedhaan jechuudha bakkeedhaan gaarii fakkaattu keessi keessan garuu hamminatu jira keessa keessan garuu jalinatu jira keessa keessan garuu xuraa'ummaatu jira obboloota amma yeroo sagalee kana lallabu namni hundumtuu gara ofii isaatti deebi'ee akkuma sagaleen ganama kana nutti himaa jiru of argaa akkuma waaqayyo nuun jedhaa jiru of ilaalaa akkuma waaqayyo jedhaa jiru of qoraa akkuma waaqayyo jedhee nutti dubbataa jiru innan dubbadhu kun dubbii obsaa miti dubbii waaqayyooti an amma isa kan koo miti kana isinitti himu isa waaqayyo jedhan isinitti himu haleluuyaa nama gammachiisuuf lallabna miti mata duree namni barbaadu finnee barsiifna miti waan namni baay'ee nama hin jechisiisu lallabna miti waan hafuurri qulqulluun nu keessa kaa'ee himna dhalootatti ameen jechisiisuu yoo dhiise ameen jechisiisuu yoo dhiise gammachiisuu yoo dhiise nuni ergaa waaqayyo nu keessa kaa'ee dabarsina sagalee waaqayyo nu keessa kaa'ee dubbadha waaqayyo akkas nuun jedha obsaadhaan akka hidha siin akka hidha waaqayyo of qori jedhe waaqayyo of ilaalaa jedhe waaqayyo isinumtuuf ilaalaa jedhe waaqayyo isinumtu of qoraa jedhe waaqayyo of argaa jedhe waaqayyo jirtuu jedhe waaqayyo keessi keessa jira qulqullummaatti jirtu keessi keessa manni keessa qulqullaa'eera iddoon buufata koo qulqullaa'eera bakkeedhaan fakkaattumoo dhuguma jireenya dhugaa sana jiraachaa jirtu jedhee nu gaafataa jira waaqayyo isa kana immoo deebii laachuutu nurra jira hadha yeroo qabna jechuudha Maatiyos boqonnaa 3 tan dhufa Maatiyos boqonnaa 7 amiin Maatiyos boqonnaa 7 tan dhufa Maatiyos boqonnaa 7 iddoo nama dubbise kun waa'ee walitti faraduuti utubaa ija kee keessatti baattee huuba ija obboleessa kee keessa ilaaltaa utubaatu ija kee keessa jira utubaa ati garuu huuba ija obboleessa kee keessatti quba qabda utubaa baattee isa amma bara keenyaati of hin arginee nana ati
utubaa utuu ija kee keessatti baattu huuba ishee xinnoo kana ija obboleessa kee keessatti agartee siin baasa jettaayin attamitti utubaa baattee ija obboleessa kee keessa huuba ishee xinnoo kana baasuu dandeesse kan keeyyuu uf hin arginee nana isa keessa kan jiru guddaadha dura utubaa ija kee keessaa baasi isa booddee huuba ija obboleessa kee keessaa baasuu dandeessaidha fallisaa kan haleluuyaa 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 akka jechuummaa jechuudha utubaa ijatti baatta jechuudha waan guddaa ofii keeyyuu waan guddaa xinnoo obboleessa kee balleessaa xinnoo obboleessa kee irratti agartee isatti quba qabdaa isa hammeessitaa isa hamattaa isa irratti kaata isa irratti dubbatta ishee irratti hamattaa isa hamattaa ishee irratti kaata ati garuu waa'ee keeyyuu hin beektuuf hin argine rakkina guddaa qabda ofii keeyyuu jechuusaati dhageessanii rakkina guddaa qabda jechuusaati yeroo tokko of arguu dhabuudhaan jireenya keenya yeroo of hin agarre ofii keenya hin agarre firdii namatti faradaa oolla murtee namatti murteessaa oolla murtee dabarsaa oolla waa'ee namaa afaan keerraa buuseera maqaa gooftaa Yesuusiin waa'ee nama waa'ee namaa odeessaa oolu hin ta'inaa buluutta waa'ee namaa midhamu waa'ee keetti deebi'ee waaqayyo ofii keetti deebi'ee waaqayyo jireenyatti jiraachuu kee anatti jiraachuu kee ofii kee godhee waaqayyo haleluuyaa namni namaaf itti gaafatamu hin jiru as keessa obsaan waan hojjetetti ofii isaa itti gaafatama obsaan waan facaase ofii isaa galfata ati waan facaafte ofii kee galfatta innis waan facaase ofii isaa galfata namni namaaf isan facaase hin hammattu isan facaase natu hammata isa facaafte ofii kee hammatta waan namni si hammatu hin jiru kanaaf yeroo jiraan jireenya keenya keessatti waan facaafnu of eeggannaa facaasu nurra jira of eeggannaadhaan jiraachuutu nurra jira sagalee waaqayyo akkuma jedhu Galaatiyaa boqonnaan 6:7 akkuma jedhu namni waan facaase galfatedha waan facaase galfatedha namni waan hin facaasin hin galfatu obboloota qajeelummaa yoo facaafne qajeelina galfanna jibba yoo facaafne jibba galfanna akkuma midhaan yoo facaafne xaafii facaafna xaafii galfanna boqqolloo facaafna boqqolloo galfanna waanuma facaafne galfanna waan biraa waan nu biqilu hin jiru waanuma facaafne nu biqila gara biraa waan galfannu hin jiru har'a yeroo facaafnu garuu of eeggannaadhaan facaasutu nurra jira obboloota bara amma nuyi kee jiraannu keessa namni waa'ee namaa odeessuuf baranni waa'ee namaa karaa kamiiniyyuu miidiyaadhaan haa ta'u karaa sooshaal miidiyaa ta'u karaa waliidhaan haa ta'u namni waa'ee namaadhaan baranii canna qabudha malee waa'ee isaa baranii dagateen ana immoo hafuurri qulqulluun torban lamaaf sagalee kana na barsiisa of argaa jedha waaqayyo of argaa jedhe waaqayyo of ilaalaa jedhe waaqayyo of qoraa jedhe waaqayyo ofitti deebi'aa jedhe waaqayyo ergaan kun kan keeti ergaan kun kan kooti waaqayyo dubbataa jira nama dhaga'utti dubbataa jira waaqayyo namni dhageenye la namni dhaga'uu didu waaqayyoon dhaga'uu diduun dhumni isaa silaas du'a badiisa namni nama dhageenyes akkasuma namni gorsa dhageenyes akkasuma dhumni isaa bada dhumni isaa kufaatiidha namni waaqayyoon dhaga'u hin jiraata jireenya qaba namni waaqayyoon dhaga'u namni karaa isaa irra deemu namni isa waaqayyo jedhe dubbii isaa dhaga'ee ittiin jiraatu inni manni isaa jabaatee dhaabata inni hin badu jiraata malee warri waaqayyoon nageenye warri mataa jabaatan Israa'eloonni warri mataa jabaatanii dubbii waaqayyoo dhaga'uu didan hin badani dhumni isaanii namni waaqayyoon dhaga'uu didee mataa jabaatu sagalee waaqayyoo dhaga'uu didee mataa jabaatu dhumni isaa badiisa obboloota tokko sagalee waaqayyootu jedha kutaa macaafaa man dubbise kanatti tan deebi'ee isinitti hima waan xinnoo ilaa waaqayyoo akka isin of hin argine nana jedhe waaqayyo warra of hin arginedha utubaa baattanii hubatti quba qabdu jedheen huba jabboleessa kee ilaalteet qubatti qabda jedheen ufii kee keessa utubaatu jira jedheen uf keessaa baasii jedheen akka jechuumaa jechuudha beektu rakkina guddaa qabda ofii keeyyuudha of hin argine malee sirrayyuu isa obboleessa kee caalaa rakkinati qabdutu baay'eedha ati xinnoo obboleessa kee rakkina xinnoo obboleessa kee xinnoo kiftatii argattee qubatti qabda sirrayyuu waan guddaa jira rakkina guddaa qabda ofii keeyyuu hin fattayine eenyudha inni namarratti akka ati faraddu si godhe abbaa firdii kan si godhe eenyu namni waanuma facaase galfata isa sitti faraddeen isa ittiin safarteen si safaramaa firdii namatti faraddeen sitti faradama of eeggadhu jechuusaati sagaleen kun warningiidha sagaleen kun akeekkachiisa warningiidha dubbiin kun isa safarteen si safarama of eeggadhuidha waan ittiin nama safartuun si safarama of eeggadhuidha yeroo nama kun keessa jiraannu kun karaa hundumaadhaan yeroo laal bara namni itti waa'ee isaa dhiise waa'ee namaa irratti bobba'ee hojjetu waa'ee namaa malee waa'ee ofii isaatii bara namni dagateedha waaqayyo garuu akkasiin jedha ganama kana obboleetti na dhagaa jirtu obboleessi na dhagaa jiru lafa sagaleen kun itti dhagaam hundumaatti waaqayyo akkasiin jedha of argi jedhe waaqayyo of ilaalii jedhe waaqayyo of qoraa jedhe waaqayyo ofii keessan of qoraa jedhe waaqayyo maaliin of qorree of ilaallure akka sagalee waaqayyootti hin jira akka dubbichaatti deddeebi'aa jira ani jennee akka dubbichaatti of ilaalu jireenya keenya madaalutu nurreera jechuudha
Examine yourself. Examine godida. Ofii kee qoridha. Hallelujah, 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 hallelujah. Vela katara bahati la bagatus selebe katra dona mashekra halidi debi sekradia. Hallelujah, 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 hallelujah. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa kutaan macaafa kana keessatti iddoo baay'eetti ilaala. Phaawulosi warra Qorontoosiin of ilaalaa maaliif jedha yoo jettanii ilaaltanii boqonnaa 12 lakkoofsa 19 kaatanii yoo dubbiftanii si'a sadaffaa ergaa inni itti barreessedha. Si'a sadaffaa dubbii si'a sadaffaa inni isaanitti dubbatedha. Akeekkachiisee inni danii waan isaan gidduutti uumametu jira. Innis akkas qoccolloo dheekkamsa lakunoo akkasidha. Boqonnaa 12 lakkoofsi 19 kaatanii yoo dubbiftanii maaltu isaan gidduu jira jedha. Qoccolloo jedha, hinaaffaa jedha, dheekkamsa jedha, ofittummaa jedha, maqaa namaa balleessuudha, dhoksanii nama hamachuudha, obbo bokoksuu gara dhabuun isin gidduu jira ta'a jedheen sodaadha. Agartanii maaltu isin gidduu jira jedheen sodaadha. Phaawulos yeroo isaan of qoraa of ilaalaa waa malee hin jenne jechuudha. Maaltu isin gidduu jira jedheen sodaadha. Yeroo sana isaan bira hin jiru. Xalayaa kana ergaaf dhagayeera jechuudha kana. Qoccolloon isin gidduu jira. Hinaaffaatu isin gidduu jira. Waaqayyoon barbaanne dheekkamsatu isin gidduu jira. Ofittummaatu isin gidduu jira. Maqaa nama balleessutu isin gidduu jira. Dhoksanii nama hamachuutu isin gidduu jira. Of bobbokoksuutu isin gidduu jira. Gara dhabuun isin gidduu jira jedheen sodaadhe. Kanaaf yeroo deebi'ee gara keessan dhufu isaan kanatu isin gidduu jira jedheen sodaadha ijaan ta'eefi amma utuu ani gara keessan hin dhufin qaamaan utuu wal hin argin of ilaalaa, of qoraa. Egaa ilaalaa mana isaanii keessa kun jira jechuun mana kiristaanotaa keessa qoccolloon, hinaaffaan, dheekkamsi, ofittummaa, maqaa namaa balleessuu, dhoksanii nama hamachuu, bobbokoksuun, gara dhabuun jira jechuun mana waaqayyoo keessa warra kiristaanaa keessa kun jira jechuun isaan already Yesuus Kiristoos isa inni jedherraa dubbisarraa jireenya faallaa jiraachaa jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos gad of deebisuu nu barsiise. Yesuus Kiristoos gad of deebisuu nu barsiise. Yesuus Kiristoos jaalala nu barsiise. Yesuus Kiristoos gara laafummaa nu barsiise. Yesuus Kiristoos dhiisuu nu barsiise. Yesuus Kiristoos dhiifama nu barsiise. Dhiifama nu barsiise. Walamachuun baranne nu isarra. Qoccolloon hin jiru isa bira. Walitti naafuun hin jiru isa bira. Hinaaffaan hin jiru isa bira. Hin baranne kana Yesuus jira. Amaloonni kun isaan gidduutti argamaniiru. Kanaaf akkedha Phaawulos. Egaa amma na sodaadheedha. Isin walamachuu isin gidduu guuteedha. Dhoksanii walamachuutu walammeessituudha. Hinaaffaatu isin gidduu jira. Qoccolotu isin gidduu jira. Dheekkamsatu isin gidduu jira. Isa kanatu isin gidduu jira yeroo deebi'ee gara keessan dhufu kanan sodaadheedha. Kanaafidha utuun gara keessan hin dhufiini. Isini of ilaalaa. Of qoraa. Yesuusitti jiraachuu keessanii of ilaalaa. Qoraatii ofii keessan ilaalaa. Amantiitti qabamtanii jiraachuun dhiisuu keessan. Amantiitti jirtuma hin jirtanii keessan ilaalaa. Obboloottan kokottaa mi takka. Gugguguggu kennee namni wacaa fi wajnu. Wal duukaa wajnu. Wal duukaan iyyinu dhaabannee amantiitti jiraachuu keenya takka ofii keenya ilaalla. Yeroo an sagalee kana lallabu namni hundumtuu yeroo xinnoo ishee ofii isaaf laatu. Ani dhuguma amantiitti hin jira. Ani dhuguma Kiristoositti hin jira. Jiraachuu koo maaliin hin beeka. Kanan ittiin cheekii godhadhu maalidhaa? Akkas jette uf argaa nuun jette attamitti of agarru nama jedhee na gaafatuuf deebisee gara dhumaatti fida dubbii kana. Ergaa kana gara dhumaatti fida. Ilaamee akka nutti of agarru tokkoffaa akka sagalichaatti jiraachaa jirra. Akka lallabnu kanatti jiraachaa jirra. Akka faarfannu kanatti jiraachaa jirra. Akka raanyu kanatti jiraachaa jirra. Akki jireenya keenya warra kaanirraa wanti adda isa godhu maaltu jira? Jireenya keenya keessatti mul'achaa jira. Kiristoos nurraa mul'achaa jira. Gad of deebisuun nurraa mul'achaa jira. Jaalalli nurraa mul'achaa jira. Gara laafummaan nurraa mul'achaa jira. Dheekkamsa dhiibneerraa, hinaaffaa dhiibneerraa, qoccolloo dhiibneerraa, walamachuu dhiibneerraa, wal nyaachuu dhiibneerraa, dhoksanii walamachuu dhiibneerraa, arrabi keenya sirrateeraa, arrabsuu dhiibneerraa, of tuulummaan badeeraa nu keessaa, of bobbokoksuun badeeraa nu keessaa, gad of deebisuu sana isa Yesuus irraa baranneerraa,
akka jireenya keenya jiraachaa jiru akkasitti akka Yesuus nu barsiisetti akka barsiisa Yesuusitti jiraachaa jirra akka amala Yesuus jiraatetti jiraachaa jirra moo waan biraa keessa jirra isa kanaan qorreef ilaalla jechuudha qabxii nu ittiin qorreef ilaallu isa kana amma namni hundumtu gara mana ofiisaatti haa galu mana tokko hin qulleessan taanaan mana yeroo hundumaa hin qulleeffamu taanaan qoshaashaan mana keetti tuulamaa deema hin beektu nu caalaa dubartoonni nus immoo qulleessaa irraa amma erga siingilii taanee qulleessaa irraa amma qobaa ijaa jiraannuu fi dirqama qulleessita isin immoo beektu baay'een keessan mana tokko qulleeffamu ta'e guyyaa guyyaatti tonarramu ta'e kosiitu mana guuta akkasuma manni jireenya keenya yeroo yerootti ilaalu yeroo yerootti qulleessuu barbaachisa mana keenya abbaan manaa gaafa dhufe nutti dheekkama ilaa obboloota dhaloonni dammaqne riba keessa jirra waaqayyo nu haa dammaqsu nu rafaa irraa abbaan manaa dhufaa jira abbaan manichaa Yesuus dhufaa jira balbala nu ga'e mana keenya kottaa dhabnee haa qulleessinu haa harru mana keenya akka harru haraa mana keessan keessan jechuudha manni keessan keessa iddoo Yesuus buufatu jechuudha manni keessan kottaa haraa jallina mana keenya qabate gadi baafna xuraa'ummaa mana keenya qabate gadi baafna hinaaffaa mana keenya qabate ofittummaa mana keenya keessa jiru of arguu dhabuusa mana keenya qabate gadi baafna yaada waaqayyo hin jaallanne gadi baafna garaa waaqayyo akeeka waaqayyo hin barbaanne sammuu keenya keessa jiru isa waaqayyo hin barbaanne yaada jallinaas sammuu keenya keessa qabatee jiru sana gadi baafna jibbicha gadi baafna inaafficha gadi baafna of tuulummicha gadi baafna garaa isa Yesuus sana jedhe sana qabaanna garaa isa Yesuus qabaadha jedhe sana qabaanna kottaa amma yeroo kana ganama kana saa'itii waaqaa nutti dubbachaa jiru kana ofii keenya ilaalla ofii keenya qorraa of qoraayidha ani waan tokko ittiin dabalu waanuma barreeffame sitti waaqayyo akka of ilaali jedhe waaqayyo of qorii jedhe waaqayyo of argadhaa jedhe waaqayyo of hin argineen ta'inaa jedhe waaqayyo of hin argineen ta'inaa warri fariisotaa of hin arganii jedhe gooftaan jirra hidhuun jiranii jedhe gooftaan beekne hidhuun beekanii jedhe gooftaan dubbicha lallabu dubbichaan hin jiraatanii jedhe gooftaan ilaa kan inni barbaadu immoo dubbicha lallabuu caalaa dubbichaan akkas hin jiraattan hin barbaada jedhe gooftaan namoota baay'ee yoo gaafattani ani yoo barbaade wangeela kana dubbisee fixeere ani uumamaa kaasee amma mul'atu yaanu sitti himuu hin danda'e xiksii meeqa daraddaru xiksiidhaan fayyina miti dubbicha isa dhageenya sana isa achi keessatti caafame sana jireenya keenya irratti argisiisuudhaan jireenya keenya wajjin wal simsiisuudhaan dubbiin caafame kun jireenya keenya wajjin waliin fudhanne taanaan waliin simne taanaan dubbicha beekneef fayyina nuun ta'u dubbifnee shamaddanneef fayyina nuuf hin ta'u obboloota kan inni iddoo qabatu yookaan immoo kan inni nu fayyisu yoo dubbicha dubbifne kun jireenya keenya keessa seenee gara hojiitti gameedha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u yeroon taa'ee ilaalu baroonni fi yeroon amma nuyi keessa jiru kun yeroo itti namni of arguu dadhabeedha walirratti firdii muraa oolu utubaa baatee huuba jabboleessaatti yeroo inni qabaa oolu yeroo akkasii kana beekaan callumeedha yeroo akkasii kana inni galeef cal jedhee ofiisaa sirreeffata jireenya isaa sirreeffata gooftaa wajjin utuu nuyi warrumti pheenxe warrumti gooftaatti amanne sirranne akka dubbii waaqayyootti jiraanne biyyi kun iyyuu nagaatti jiraatti addunyaan nagaatti jiraatti har'a kan biyya rakkise kan dhaloota rakkise warra bakkee bichaa miti nuni gooftaatti jirra jecha waan gooftaan nurraan barbaanne hojjeta karaa inni nurraan barbaanne deema asuma keessa walduma kee teenyee nama ajjeesu qawwee tokko miti nama ajjeesuun nama jibbuudha nama jibbuun nama ajjeesuudha ajjeechaa gurguddaa raawwataa irra obboleessa keenya ajjeesaa oola nama jibbuu nama ajjeesuudha namni nama jibbee lubbuu ajjeesaa dha sagalee waaqayyoo jedha tokkoffaa Yohaannis dubbisaa dubbii waaqayyoo jedha nama ajjeesuun dhaqanii qaaman dhaqanii qawweedhaan isa rukutan miti namni nama jibbeeyyuu nama ajjeesaa dha jibban laphee keenya kee jira taanaan nama ajjeefneerra namsi gadaa'in immoo mootummaa waaqayyootti hin galu jireenya bara baraa of keessaa hin qabu namni nama ajjeese abdii jireenya bara baraa of keessaa hin qabu sagalee waaqayyoo jedha jala mureen itti amma nuni jireenya keenya yeroo nutti dubbatu waaqayyo ilaaluun nurra jira jibbinee jirra yoo taane araara buusuudha garaa dhiifamaa qabaadhaa dhiisuu qabna warra nutti balleessaniifis dhiisuu qabna warra itti balleessiniifis dhiisuu qabna qalbii geeddarachuutu nurra jira jireenya keenya qalbii geeddarachuun nurra jira nutti balleessanis dhiisuu qabna balleessinis dhiisuu qabna dhiifama barbaada waaqayyo jibbi mana keenya kee jira taanaan amma qulleessuudha of arguu dhabuun mana keenya keessa jira taanaan amma qulleessuudha
Manichi mana waaqayyooti. Manni waaqayyoo xuraa'ummaadhaan guuteera amma. Manni waaqayyoo xuraa'ummaadhaan guuteera. Manni waaqayyoo jallinaan guuteera. Manni waaqayyoo holqa hattuu ta'eera. Holqa hattuu ta'eera. Waaqayyo garuu mana isaaf hin hinaafa. Iddoo aarsaaf hin hinaafa. Mana isaan qulleessa waaqayyo. Yeroo nuu kenne waaqayyo. Yeroo of ilaallu. Yeroo nuu kenne waaqayyo. Yeroo itti of qorru. Yeroo nuu kenne waaqayyo. Yeroo itti ofii keenya arginu. Kottaa'amne. Waa'ee namaa dhiibne. Waa'ee abaluu dhiibne. Daqiiqaa xinnoo ofitti deebina. Ani eenyu? Yesuusii wajjin hin jiraa? Keessi koo dhuguma gooftaaf buleeraa? Akkan dubbichaattan jiraachaa jiraa? Jireenya gooftaa gammachiisuun jiraachaa jiraa? Deddeebii koo kanatti gooftaan gammadaa jiraa? Jireenya koo kanatti gooftaan gammadaa jiraa? Moo ani fayyuma jiraataa jira? Moo gooftaan kan ittiin gammanne jireenya akkasiin jiraataa jira? Lallaba koo kanatti gammadaa jira? Faarfachuu koo kanatti gammadaa jira? Jireenyi koo ibsaa Yesuusiin jennee ofii keenyatti deebinee of ilaaluu nurra jira. Bara wacaa ta'eera. Bara namni deebinee ofii keenya kan ilaalle godhu ta'eera. Lallabni keenyas waa'ee lafarraatti hidhameera. Barsiifni keenyas waa'ee lafarraatti hidhameera. Waa'ee lafarraa miti amma jireenyicha isa borii sanaaf of qopheessuu nurra jira obboloota koo. Inni lafarraa isa nuu dabalamudha. Isaaf waan mataan nu cabu jiru. Sinii dabalama jedheera nu dabalama. Sinan jiraachisa jedheera nu jiraachisa. Sinan danda'a nuun jedheera nu danda'a. Sinan gargaara nuun jedheera nu gargaara. Inni guddaan garuu jireenya gooftaa wajjin hin qabnu, hariiroo gooftaa wajjin hin qabnu sirreeffachuudha. Akkaataa deddeebii keenyaa ilaaluudha. Haleluuyaa. Warra Efesooniin Phaawulos boqonnaa 5:15 kaatanii yoo dubbiftan akka'edha. Isin akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaaladhaa. Haleelaatii ilaaladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra gowwootaatti hin deddeebi'inaa, hin jiraatinaa. Guyyichi guyyoota gareedha. Guyyaan kun guyyoota gareedha. Guyyaa isin akkasumatti jiraattan utuu hin ta'in ogummaa yeroo itti barbaaduudha. Ogummaadhaan deddeebi'aa. Ogummaadhaan jiraadhaa. Hafuura qulqulluudhaan guutamaa jedhee isaan gorsa. Namni baay'een dhugaatiidhaan machaa'e. Namni baay'een cubbuudhaan machaa'e. Namni baay'een jallinaan machaa'e. Isin immoo hafuura qulqulluudhaan guutamaa hafuurichaan machaa'aa jedha. Obboloota ko isa kana dheebochuutu nurra jira. Bara dhaloonni jallinaan machaa'e, cubbuudhaan namni machaa'e. Bara akka Nohii, bara akka Looxi keessa jiru kana keessatti yeroo akkasii kana nun dammaqootu nurra jira. Ofii keenya ilaaluutu nurra jira. Egaa sagalee Waaqayyo gabaabaatti ganama kana inni Waaqayyo nutti hime ofitti deebi'aa jedhe Waaqayyo. Of argadhaa jedhe Waaqayyo. Attamitti deddeebi'aa jirtu jedhe Waaqayyo. Akka ani barbaadutti deddeebi'aa jirtu jedhe Waaqayyo. Akka ani isinirraa eegutti jiraachaa jirtu jedhe Waaqayyo. Jireenyi keessa maal fakkaataa jedhe Waaqayyo. Waan ani hin barbaanne mana keessan keessaa baasaa gataa jedhe Waaqayyo. Akkasilaa Waaqayyo akkasumatti maayira. Waaqayyo haa eebbifamu. Waa'ee sagalee kanaaf Waaqayyo kadhanna. Oolaa diilaa bagala doorra bahatii laba gadiyaa. Sagaleen kee dhugaadha. Dubbiin kee qajeelaadha. Yoo waa argite dubbattaa akkasumatti sagaleen fiddu. Of argaa, of barbaadaa, attamitti akka deddeebitan ilaalaa. Of ilaalaa, of qoraa. Amantiitti jirtuuf hin jirtanii keessan, Kiristoositti jirtuuf hin jirtanii keessan ilaalaa jette. Warri Fariisotaa of arguu dhabuu isaaniitiin waa'ee bakkee malee waa'ee keessa isaanii dhiisanii waa'ee bakkee mitan immoo kanan barbaadu keessa jette. Keessi isaanii sassataan guutuudha. Jallinaan guutuudha. Seera beekna jedhu seerichaan hin jiraatanii. Seera beekna jedhu seerichaan hin deddeebi'anii. Isan irraa barbaadu dhiisanii. Qajeelummaan irraa barbaadu hin hojjetanii. Innan barbaadu qajeelummaan barbaada. Innan barbaadu jaalala dhugaati. Firdii qajeelaan qabanii, jaalala dhugaan qabanii. Namaa dhimmuun isaan keessa hin jiru. Bakkeedhaan fakkaatu malee dhugaatti na wajjin hin jiran jette. Har'as bara keenya yaa Waaqayyo. Utuu mana kee keessa jirru, utuu si wajjin deddeebinu, utuu si tajaajilu, of arguu dhabuudhaan, waa'ee keenya dhiibnee, waa'ee namatti firdii faraduudhaan, walammeessuudhaan, walirratti ka'uudhaan, maqaa walii balleessuudhaan, wanta nuyi goone hundumaatti araara nu godhi. Ani balleesseera. Ani dogoggoreera. Ani waan ati barbaadu dhiisee, waan ati hin jenne, waan ati hin barbaanne godheera. Araara natti agarsiisi. Obboloota akka koo araara gaafataa jiran kanattis araara agarsiisi.
nuni ija jabinattiin lakki nuni qulqulluudha homaayyuun balleessine manni keenya qulqulluudha jennee si duratti dhaabannee somnee fuula kee dura dhaabannuu hin qabnu. Garaa jabina akkasiin qaban amma ganama kana mana koo argitee natti dubbatte mana obboloota kana argitee itti dubbatte mana dheekkamsaan guute mana qoccolloon guute mana hinaaffaan keessatti wal horee mana jallinni keessatti wal horee mana jibbi keessatti wal horee abbaa mana of tulummaa keessatti wal horee mana of bubbukoksuun keessatti wal horee mana of arguun keessatti wal horee mana akkasiitu jira jette mana koo keessatti kanatu wal horee jette isin immoo mana kooti mana qulqullummaa kooti isaan kana of keessaa baasaa isaan kana of keessaa haraa mana keessan keessaa qulleessaa mana keessan keessaa manni koo qulqulluudha nuun jette eeyyee dhuguma na agarte eeyyee dhuguma obboloottan kana agarte gooftaa koo waa'ee keenya dhiifneerra waa'ee keenya irraanfanneerra eeyyee amma ofitti akka deebinu sagalee gara jireenya keenya ergite kanaan jireenya keenya ilaalle akka dubbii keetti madaalle daawwitii dubbii keetiin of sakatta'uu akka dandeenyu afurri kee tokkoon tokkoo keenya haa gargaaru afurri kee anaan haa gargaaru afurri kee ilmaan kee kana haa gargaaru yaa Waaqayyo guyyaa gaafa dhumaa sanatti ija jabinaan warra muudaan qabne taanee fuula kee dura akka dhaabannutti yeroo nuu kennite kanatti karaa isaa hamaa sanarraa deebinee jireenyicha isa dhugaa sana karaa ati irratti nu barbaadde sanarratti siif jiraachuu siif adeemuu akka dubbii keetti deddeebi'uu akka dandeenyutti ayyaana kee nuuf baay'isi humna kee nuuf ergi humna gararraa inni cimsee nama dhaabu humna keetii humna kee nuuf ergi haleluuyaa haleluuyaa carraa deebi'uu nu laatteef si haa galatu carraa fayyinaa nu laatteef si haa galatu carraa araaraa nu laatteef si haa galatu haleluuyaa of arguu dhabuun badisa dhumnisaa of tulummaan badisa dhumnisaa of tulummaan kufaatiidha dhumnisaa jirra jette waldittiin waldaan mee mul'ata Yohaannis keessaa waldaan ani jiraayitti Waaqayyo garuu akka yookaan qorritu miti yookaan ati ho'itu miti yookaan diilallooftu miti ittiin jedha qaba itti hin qabdu ittiin jedha mul'ati Yohaannis boqonnaa 3 qaba garuu qaba itti ati garuu hin qabdu deegduudha hiyyeettiidha kan bu'uuf hin ta'uufidha of hin argine ati homaayyuu hin qabdu ati jaamtu ta'uu kee hin beektu amma hidhee qullaa ta'uu kee hin beektu ani garuu amma uffata adii sitti uffisaa isarraa kuftee yaadadhu yaada garaa kee geeddaradhu dhabii dhimmiitii yaada garaa kee geeddaradhu jedha waldittiidhaan yaada garaa kee geeddaradhu gara kootti deebii jedha mul'ati Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 kaasaa dubbisaa dhimmii gara kootti deebii dhimmii yaada garaa kee geeddaradhu jira jettan jirtu qaba jettan qabdu ati qorrituu miti yookaan ho'itu diilallooftuu miti ati yookaan bu'aadhaati gidduu gidduudhaati jireenyi kee gidduu gidduudha jireenyi kee gidduu gidduudha gar tokkoon jiraataa jirta garaa kee guutuu naaf hin laanne jechuu isaati Waaqayyo bu'aadha jechuun gidduu gidduu jirta natti hin cinne yookaan achi hin cinne ilaa Waaqayyo jireenya gidduu gidduutiin nu baasuu barbaada Waaqayyo obbolottan koo filannoo tokkicha qabna filannichis Yesuusi karaa tokkicha jira karichis gara jireenyaatti geessu karaa abbaatti kan geessu karaa Yesuusi gidduu gidduun jiraatiin obbolottan koo gidduu gidduun galeedha yookaan gooftaaf jiraachuudha yookaan immoo dhiisanii achi biyya lafaa sana keessa jiraachuudha jireenya iddoo lamaa jiraachuurra iddoo lamaa jiraachuurra gar tokkee jiraachuun hin ta'u yookaan diilallaadha yookaan qorraa ta'uudha jechuu isaati gooftaan kan jedhe ati gidduudha bu'aadhaati gidduu gidduu jirtaa hidhe waldittiidhaan mul'ati Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 qaba ittammoo hin qabdu sooressa ittammoo hiyyeettiidhaati of hin agarreeti of argii hiyyeettiidhaati amma ofitti deebi'i dhimmiitii yaada garaa kee geeddaradhu dafii gara kootti deebi'itti jedha sagaleen kun har'a saba kooti waldaan ana sagaleen kun kan keessan saba ana sagaleen kun kan keenya of biran dabarsinaa namaaf hin dhaggeeffatinaa dhimmaatii yaada garaa keessanii geeddaradhaa nuun jedhaa jira gooftaan loora bahatii labassa kaatiraa baacheenii baqara bassee laba gadiyaa nu gargaari araara kee nu godhi gara keetti akka deebinu nu gargaari of akka arginu nu gargaari waan namni jedheef waan tokko akka dubbanne raba keenya eegi hamaa dubbachuutti sossoba dubbachuutti
Jallina baasutti arraba keenya eegi. Qalbii keenya jireenya keenya hundumaa ati qulleessi. Akkasiif ta'utti jireenya keenya kana qulleessi hafuura Waaqayyoo. Mana keenya ganama kanaa qulleessuu akka dandeenyuuf ergaa nuuf deebisi haa galatu. Egaa kana caalaa namni murteeffate yoo jiraate an kana caalaa jallinatti qabamee hin jiraadhu jedhaa. Of baasaa hidhaa keessaa. Of baasaa hidhaa du'aa jalaa. Raba laba galada laba gadoo raba hadii raba gadiyaa. Hele veeni namantoon raba hadii libiikaanii alas deebiidhe. Namni jibba kee jiraatu mana hidhaa jira. Namni jibba garaa jibbaa qabu dhukkuba cimaatu isa qabee jira. Kaanserii caala jibbi keessaa baasaa ammuuf keessaa. Gataa ammuuf keessaa. Dhiisaa Waaqayyoof jedhaati. Inni nuu dhiise dhiisi obboleettii ko. Inni nutti araarame araara buuse obboleettii ko. Hammamu si miidhan, hammamu sirratti ka'an. Homayyuu araara godhi. Homayyuu rakkina hin qabu. Wanti sirraa hidhatu jechuudha araara godhi. Dhiifama godhi obboleettii ko. Dhiifama barbaada Waaqayyo. Dhiifama barbaada Waaqayyo. Oo haleluuyaa. Warra dhiiseef hin dhiifama. Warra araara godheef araara godhama. Warra dhiifama godheef hin dhiisa Waaqayyo. Dhiifama godhi. Inni yuutuutti balleessanii utuu isaan warra isaan ajjeesaa jiraniif dhiifama godhe. Warra isa ajjeesaa jiraniif dhiifama godhe. Warra isa fannisaniif dhiifama godhe. Dhiifama godhaa. Araara godhaa. Loora bahadii laba qoccolloo baasaa gataa. Jallina baasaa gataa. Jibba baasaa gataa. Hinaaffaa baasaa gataa. Waan dhuf keessa jiru ilaalaa amma ganama kana. Waaqayyo isa kana xaragaa mana keessan keessaa hidhe Waaqayyo. Gadi baasaa gataa hidhe Waaqayyo. Of ilaalaa hidhe Waaqayyo. Of qoraa hidhe Waaqayyo. Oo haleluuyaa. Raba hadii nama manna ati mana kooti jedhe Waaqayyo. Mana qulqullummaa koo iddoo ani buufadhu dhaanuun jechaa jira Waaqayyo. Iddoo ani buufadhu immoo qulqulluudhaa jira Waaqayyo. Qulqulleessaa jedhe Waaqayyo. Nu gargaari yaa Waaqayyo. Eeyyee ani mana qulqullummaa keeti. Manni qulqullummaa kee qulqulluu iddoo buufata keeti. Rahaduu dhiibii kalaadoo raba hadii labaa seekreetiyaa. Ofitti deebinee of ilaaluu akka dandeenyu. Yoo ofii fayyine malee warra kaanitti fayyina himuu hin dandeenyu. Utubaa baannee obboleessa kee huba baasuu hin dandeenyu. Dura isa kan keenya baafanna. Dura ofii sirroofna warra kaan sirreessuu. Nama ofii isaan sirroofne warra kaan sirreessuuf deema. Nama ofii isaa of hin beeknetu warra kaaniin gorsuuf deema. Of beekaa dur, of baraa dur nuun jedhe Waaqayyo. Waa'ee namaa dhiisaa dura of baraa jedhe Waaqayyo. Dura of sirreessaa jedhe Waaqayyo. Dura ofii keessan qajeelchaa jedhe Waaqayyo. Waa'ee namaa dhiisaatii amma waa'ee keessanitti deebi'aa jedhe Waaqayyo. Sagaleen ganama kanaa gara keessanitti deebi'aadha. Sagaleen ganama kanaa of qoraadha. Sagaleen ganama kanaa of ilaalaadha. Sagaleen ganama kanaa of argaadha obboloottan koo. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbicha kanaan of qoruu akka dandeenyu, jireenya keenya ilaaluu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Anis sagalee kanaan torbee lamaa oliif dubbii kanaan jireenya koo ilaalaa tureera. Ergaa Waaqayyo waldootaaf nu keessa kaa'edha kun. Ergaa Waaqayyo akka dubbadhuuf na keessa kaa'edha kun. Ergaa dhalootaaf Waaqayyo na keessa kaa'edha kun. Of argaa jedhe Waaqayyo. Of arguu dhabuutu guutee waldaa keessa of argaa jedhe Waaqayyo. Ofitti deebi'aa jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa. Yeroo biraa mata duree kana qabannee barsiisa bal'aadhaan walitti deebina. Amma yeroo gabaabaa qofa kanatti ergaa sagalee Waaqayyoo isa nutti dubbate irratti xiyyeeffadhaa. Jireenya keessanii wajjin akka inni wal fudhate wal ilaalu godhaa. Isa Waaqayyo jedhe raawwadhaa. Isa baasaa jedhe baasaa. Isa inni gataa jedhe gataa. Isa inni dhiisaa jedhe dhiisaa. Jireenya keessanii yeroo itti ilaaltan torbeetti jireenya keessanii ilaaltan haa ta'u. Ergaa kanaan yeroo deddeebitanii ergaa Waaqayyo nutti dubbate kana assaayimentii godhaa fudhaa. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 1-5. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa boqonnaa 13. Iddoo amma dubbinee lakkoofsa 5 kaaftanii akkasuma sagalee Waaqayyoo guutummaa Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 1-28 kan jiru. Sagalee kanaan jireenya keessan akka ilaaltan isin jajjabeessa. Torban kun torbeetti of arginu, torbeetti isarraa kaannee iddootti kumnee kaanee dhimminee yaada garaa keenyaa geeddarannee gooftaatti deebinu Waaqayyo nuuf haa godhu. Kadhannaadhaan fuula Waaqayyoo yeroo itti turtan isiniif haa ta'u. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Isinii wajjin isaa ta'u. Baay'een isin jaalladha. Yeroo biraa bal'inaan sagalee kana qabadheen gidduu keessanitti nan argama. Waaqayyo na gargaara. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo gaarii, torban gaarii, torban mo'ichaa, torban injifannoo Waaqayyo hunduma keenyaaf haa godhu. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa.